dhaggeeffattoota keenyaa fi daawwattoota keenya nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna. Guyyaa hadhaa waan ajaa'ibaa tokko qabadheetiin isin dhufe. Wanti ajaa'ibaa guyyaa hadhaa qabadhee isin dhufe keessumaan ijoollee biyya Egypte Cairo keessa jiraatan maraaf kan jedhudha. Haalli yeroo ammaa kana keessumaan namoonni afaan koo dhageessan yookiin ammoo afaan Oromoo kana dhageessan waliif daddabarsaa waliif qooda. Yeroo ammaa kana biyya Egypte keessatti keessumaan akkuma beekamu mallanni baay'inaan 4G'n hojjetame akka jirutu dhagamaatiis jira. Akkuma beekamutti security biyyattiirra kan beeksisaa jiranii fi yookiin ammoo social media hawaasummaati fi miidiyaalee isaanii irratti kan ammaa kana beeksisaa jiranis of eeggannoo biyya Egypte keessatti ta'amuu qabudha kan jedhamudha. Haaluma kanaan odeeffannoo kana keessumaan miidiyaalee isaanii kan biyya irraa kan argadhe yoo ta'u haala kanaan ammoo yeroo ammaa kana afaan Arabaatiin keessaan yeroo ammaa kanatti mallanni gurguddaa yookiin maallaqa guddaan akka argaa jirtan kan akka shashaa keenya irratti argaa jirtan kan mallanni doolaaraa fi akkuma kanaan jinee baay'eedhaan kan ta'e hanga jinee miliyoona 300 fi 85 fi 85 fi 700 hanga ta'utu keessumaan amma kana 4G'n dalagame gabaa irra oolfame akka jirudha. Mallanni amma argitan kun ka hanga amma gabaa irra hin oolfamini jechuun hangi miliyoonni 300 fi 85 fi 200 kun keessumaan kan amma kana hojii irra ooleedha jechuudha. Hojii irra oolee hanga amma uummata keessa bahee dalagaa irra jirudha jechuudha. Kan foormishiina warroota waan kana oomishan irraa yookiin warshaa warra oomisha kanarraa kan dhagahame jechuudha. Namoonni kunniin eessatti oomishanii kan jedhamu keessaan Iskandariyaatti magaalaa Iskandariyaa keessatti warroota oomishudha jechuudha. Maallaqa kana doolaarri hanga ammaatti 4Gd yookiin doolaara 4Gd kan oomishan keessumaan doolaara 54 fi 54 yoo ta'u abbaan tokko yookiin ammoo qarshii doolaara takka ammoo 51 fi 870 ta'uu keessumaan miidiyaalee isaanii irratti himamaatis jira. Haa ta'u yeroo ammaa kana keessumaan jiraattonni magaalaa Cairo yookiin Egypte keessa jiraatan of eeggannoo gurguddaa akka gootan namoonni waan kana hojjete akka ammaa kana dhagahamaa jirtu security biyyattiitiin kan himame ajnabii yookiin ammoo nama biyyoota biraa irraa dhufetu waan kan dalagaa jechuudhaan yeroo ammaa kanatti of eeggannoo gurguddaa namoonni akka gootan asumaan isinidhaama. Haala kanaan yeroo ammaa kanatti sodaa guddaan kan himamaa jiru yookiin ammoo mul'achaa jiru keessa jiraattonni biyya Egypte Cairo keessa jiraatan yookiin ammoo namoonni maallaqa garaagaraa walii gad dabarsitan yookiin hawaalaa dalagdanis jiraannaan of eeggannoo gurguddaa akka gootanis asumaan isinidhaamna. Kana malees dubartoonni keenya kan mana madaamii dalagattanii galtan maallaqa madaamii irraa oggoo fudhattan addaan baafachuu akka qabdanis yookiin ammoo maallaqa san keessatti 4G'n tokko yoo argame namni sun akka qabame seeratti dhiyaatu jedhee waan mootummaan baaseef jecha uummanni keenya keessumaan dubartoonni maallaqa mana madaamii irraa fudhatanii galtan of eeggannoo gurguddaa akka gootanis asumaan isinidhaamna. Odeeffannoon kun keessumaan akka security biyyattii irraa darbaa jirutti namoonni hojjetan kun namoota Pakistaanii akkuma kanaan Sooriyaa fi namoota Suudaanii wajjin akka ta'etu wajjin qabaman akka ta'etu himamaa jira. Namoota Yemanii fi yookiin ammoo Iraaqii irraa kan dhufan maallaqa kana kan qoodanis yoo ta'u namoota akkanarraa baankii irraas yoo fudhatan maallaqa keessan akka of eeggannoo gootan jechuudhaan asumaan dhaamsa keenya. Kan beekamu maallanni kun keessumaan kan qabame baankii biyyattii irraa yookiin ammoo raisa biyyattii irraa kan himames yoo ta'u haalli amma kana maallaqni kun itti oomishamee fi yookiin maallaqni kun itti qabamee deemaa jiru makiinaa konkolaataa yookiin baankiitiin walii gadi daddarbaa akka jirutu himamaa jira. Kanaaf ammoo maallaqni kunniin kan amma kana biyyattii keessatti yookiin ammoo amma kana hojii irra oolee heddumminaan waan jiraniif of eeggannoo gurguddaa akka gootan jechuunis asumaan dhaamsa keenya. Namoonni akka ammaa keessumaan karaa YouTube chaanaalii keenyaa hin dhufin koottaa Chaanaalii keenya subscribe godhaatii keessumaan odeeffannoo kallattiin akka argattaniif yookiin odeeffannoon keenya kallattimaan akka isin gahuuf subscribe eega gootaniin booda mallattoo bilbilaa san cuqaasuun akka dafee isin gahu gochuu ni dandeessan. Odeeffannoo guyyaa guyyaan isiniin geennu wajjin odeeffannoo keenya kallattiidhaan akka isin gahuuf ammoo subscribe share gochuus hin dagatinaa dhaamsa kennaa horaa bulaa deebana. Deemsa karaa dheeraa fagoo eegalte miilli koo gara walloo dararra gara walloo taatee imalli koo nangeessa fi galaa isa qomoo nyaatu walloo koo sirraa nafuu sinqaari anatu nangeessa fi galaa isa qomoo nyaatu walloo koo sirraa nafuu sinqaari anatu. Deemsa karaa dheeraa fagoo eegalte miilli koo gara walloo dararra gara walloo taatee imalli koo nangeessa fi galaa isa qomoo nyaatu walloo koo sirraa nafuu sinqaari anatu.